Tole hedduu galatoomii harka fuunee akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa boruu egaa lammiileen Itoophiyaa guyyaa tokkotti biqiltuu miiliyoona 800 dhaabu jedhamee eegame jechuudha. Magaalli Finfinnees egaa guyyaa boruu biqiltuu miiliyoona 1 dhaabuudhaaf egaa kutaalee magaalichaa garaagaraa keessatti qophiin taasifamaa jira. Yeroo ammaa kana kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyooti kanan argamu jechuudha. Kutaa magaalichaa aanaalee 11 keessatti egaa guyyaa boruutii fi iddoowwan adda baafaman 33 keessatti biqiltuu kana dhaabuudhaaf qophiin taasifamuu odeeffannee jirra jechuudha. Keessattuu egaa iddoowwan 33 adda baafaman kana keessatti biqiltuun 167 ol dhaabamuudhaaf egaa aanaalee kutaa magaalichaa hundatti geejjibsiifamuudhaan qophiin taasifamuu odeeffannee jirra. Akkasumas immoo iddoowwan deddeemnee ilaale tokko tokko keessatti egaa boolliiwwan hedduun qotamanii arginee jirra jechuudha. Keessattuu akkasumas immoo biqiltuuwwan gosa garaagaraa nyaataaf kan oolan akkasumas immoo gaaddisaa fi tajaajila garaagaraaf kan oolan kutaalee magaalichaa garaagaraa keessatti geejjibsiifamanii iddoowwan dhaabbii sanatti geeffamanii arginee jirra jechuudha. Kana malees egaa keessattuu yeroon amma keessa jiru yeroo gannaati. Boolli qotaman kun immoo hordofuu boolli kanaan dura qotame sirrii ta'uusaa sadarkaasaa kan eeggate ta'uusaa hojiin hordofamaa jira jechuudha. Ogeessota garaagaraatiin keessa deddeemanii ilaalaa jiru. Akkasumas immoo boolla bishaan itti guute tokko tokko boolla qulqulleessuu bishaan keessaa baasuu hojiin akkanaa kun kutaa magaalichaa keessatti hojjetamaa jira. Kana malees egaa hojiin hawaasa dammaqsuu hawaasni guyyaa boruu ganamaan ka'ee duula ashaaraa magariisaa kanarratti akka hirmaatuu fi hojiin hawaasa beeksisuu kutaalee magaalichaa keessa deddeemanii yaadachiisuu hojjetamaa jira jechuudha. Egaa guyyaa boruu akka odeeffannetti hawaasni kutaa magaalichaa sadarkaan jiran akkasumas hooggantoonni garaagaraa kutaa magaalaa kana keessatti argamuudhaan duula biqiltuu ashaaraa magariisaa kanarratti ni hirmaatu jedhamee eegamaa jira. Akka waliigalaatti qophiin ashaaraa magariisaa kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo keessatti taasifamaa jiruuf egaa haldureen hundumtu xumuramee biqiltuun naannoo dhaabatutti geejjibsiifamee boollis immoo boolli biqiltuu kanaaf qophaa'ee qophiin dursaa taasifamaa jiraachuusaa hordofnee jirra. Odeeffannoon ammaaf na bira jiru kana fakkaata. Galatoomna.